Qaamolee mootummaa iddoo lamatti qoodama. Qaama nageenyaa fi qaama hojjetaa ta'an. Hojjetaa mootummaa warra ofiin jedhan kan nuti dhaamnu iddoo jirutti namni hojjetaa ta'e tokko barnoota baratee erga barnoota idilee isaa xumuree jedhee booda waan irratti hojjetu hojii leenjii fudhatee hojjetu mara hojjechuu ni danda'a. Kanarraan alaa bulchiisi yeroo kumaandii poostii labsii yeroo tattamaatiin biyyi kun bulchaa jiruun dogoggoree yookaan gowwoomfamee inni waa'ee qonnaa baratee waa'ee qonnaa dhiisee waa'ee siyaasaa akka hin hojjenne. Inni barsiisummaa barate waa'ee barsiisummaa dhiisee waa'ee siyaasaa qabsoo saba kanaaf faallessu akka hin hojjenne. Inni fayyaa barate qaamni qaamni hojjetaa mootummaa ofiin jedhu marti wanta itti leenji'e biddeeniif yookaan ogummaan argate sana dalaguu yookaan hojjechuu danda'u qabarraan ala daandii qaxxaamuraan kumaandii poostii yookaan labsii yeroo atattamaatiin duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti qawween raawwachaa jiru kanaaf faana yookaan sagalee ta'ee deemee uummata keessatti waan isan gashine keessa galee qabsoo uummataa keessatti akka hin mufatamne waan irratti leenjee duwwaa akka hojjetu dhaamsa dabarsina. Kanatti aansuudhaan qaamolee mootummaa qaama nageenyaatti ofiin jedhan yookaan of qoodantu jira. Isaanis raayyaa ittisa biyyaa, hokkora bittinneessaa fi humna addaa, milishaadhaa fi poolisa warra ofiin jedhaniif dhaamsi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa dabarsu isa kana. Innis lammiin biyyicha keessa jiru dimokiraasiin yookaan mirgi namummaa biyyicha keessaa badee namni akka re'ee qalamaa yookaan immoo akka barbaade gudeedamaa qabeenyi isaa saamamaa gubataa biyyarraa biyya ollaatti baqachaa waan jiruuf kan ammoo kan godhu seera mootummaa gabroonfataa yookaan koloneeffataa Minilikiin tumame hanga har'aatti qaama nageenyaa biyya kanaa ofiin kan jedhuuni rasaasaan uummata Oromoo irratti yookaan uummata Itoophiyaa irratti duguuginsa sanyii raawwachaa jiru kana keessa kan jiran sabni biyya kanaa hundumtu gara lammii isaatiitti galagalee lammii isaa walaba baasuuf lammii isaa bukkee dhaabbachuuf lammii isaa du'a oolchuuf hidhaa oolchuuf gudeeddii oolchuuf biyyarraa godaansifamuu oolchuuf qabsoo lammummaa dhuunfaa akka gartuu sabummaa isaatiitti hirmaachaa waan jiruuf akkuma waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dayeeffatee qabsoo hidhannoo geggeessaa jiru sabni biyyichaa kallattii kana imalee waan jiruuf warri Oromoo taatanii qaama kana arfan keessatti argamtan waamichi araaraa nuti isiniif qabnu yeroo gabaabaa keessatti hamma ta'uu isaa beektanii qawwee baachuun diina nama hin godhu gochatu diina nama godha qawwee keessan uummata Oromoof gumaachitanii gara waraana bilisummaa Oromootti deebi'anii qabsoo saba kanaa kallattii danda'aniin hirmaachuu akka danda'aniif dhaamsa isaaniif dhaamna. Qawwee diinaa baachuun diina nama hin godhu gocha diinummaa gochuutu diina nama godha. Kanaaf qaamolee nageenyaa kan ofiin jedhanii mootummaa gabroonfataa sirna inni qabatee jiru amma humna waraanaatti dabarsanii labsii yeroo atattamaa yookaan kumaandii poostiidhaan duguuginsa sanyii raawwachaa jiran kana jala yeroo atattamaatti ba'anii gara qabsoo sabaatti makamanii saba isaaniitiif akka qabsaa'an dhaamsa koo dabarsa jechaadha. Jirtu? Uummata Oromoo qeerroof qarreen daldalaa qonnaan bulaan barataa barsiisaan jirtu? Jirra waboonis? Jirtu ammas? Jirranis? Ayyeegaa waggoota lama amma sadii callisaan dhaggeeffadha waan hin kabiraan dhaamsa isiniif dhaamu ergaan darbee jiru akka waliigalaatti mootummaan kufeera waan ta'eef uummanni Oromoo immoo jiruuf jireenya isaa geggeeffachuuf poolisiin baadiyyaa seenaa jirti amma waraana warra ofiin jettiyyuu seenuu dadhabdeetti asitti deeggarda nama meeqa finne gaara kaayi abooteetti meeqa mandiriitti kaleessa meeqa quba qabdu har'a Ambootti meeqa Dambidollootti meeqa Kibbatti meeqa Wallootti meeqa guyyaa guyyaatti waraanni keessan
isasin masjida keessa yookaan bataskaana yookaan waldaa keessa yaa Waaqayyo waraana bilisummaa Oromoo gargaarettan nu gargaaraa. Rabbi yookaan Waaqayyo maqaa dhibba inni qabu gadi bu'ee waraana bilisummaa Oromoo beelaaf dheebuutti gargaaree qawwee keenyarra dibata kaa'ee nama tokkoon 1000 lolaa irra kadhata keessa. Kanaaf iyyuu erga kana gootanii amma immoo uummanni Oromoo bulchiinsa mataa isaatii dhaabbatee akka wal bulchuu danda'u qajeelfama gadi bu'ee jira jechuudha. Qajeelfama gadi bu'ee kana immoo qeerroof jaarsolii biyyaa ijaarrattanii ganda jirtan keessatti namni tokko waajjira diinaa irrattaniitu waliin himatin namni hojjeta ni dubbata ni dogoggora yakka walirratti hojjechuu danda'a. Diinatti tuudhattanii waliin iyyatin horiitu waliin baasisin yeroo misooma keessanii utuu hin gubin akka dhimma keessan naannootti filattaniif qeerroo keessaa caasaa qaama kamiin hin hoogganamne jaarsolii keessaa koree mana amantaa keessaa filattanii ittiin wal bulchuu akka dandeessan gabaa nagaa akka nagadattan qonna nagaa akka qotattan barnoota nagaa akka barattan amantaa nagaa akka amanattaniif waraanni bilisummaa Oromoo ergamni isaa uummata Oromoof gadi buusee jiru caasaa filatee uummanni Oromoo wal bulchuu akka danda'uu fi ergaa isiniif dabarsinaa jechuudha. Kanaafuu ammaan booda erga loltanii waraana gumaachitanii nyaachiftanii eebuu baastanii itti uwwistanii rasaasa bittanii itti laattanii lolchiiftanii erga mootummaa kuffisuu kaatanii mootummaa taana erga jettanii bulchiinsa mataa keessanii dhaabbachuu danda'a isiniif. Bulchiinsi mataa keessanii kun immoo gaafa dhaabbattan qeerroo filattanii jaarsolii biyyaa filattanii koree mana amantaa filattanii wal taatanii ilaa filaamee walii galtanii qabeenya walii eeguu shamarran walii eeguu dubartii walii yookaan dhiira walii eeguu daangaa walii eeguu daandii walii eeguu mana barumsaa eeggachuu mana barnootaa eeggachuu fi qabeenya socho'aaf hin sochoone qabeenya waliini kan akka lafa gandaaf gandaa kan akka lafa barumsaaf mana barnootaa qabeenya uummataa qabeenya waliinii xiyyaasarraa bilisa kan ta'e eeggachuudhaaf ittiin gargaara. Namni gaafa jiraachuu irratti walitti bu'uu dafee nagaa buusaa jechuudha caasaan kun. Yoo humna isaatii ol ta'e immoo waraana bilisummaa Oromoo naannoo isaa jirutti iyyatee humna gargaarsaa nu ergaadhee qeerroo bilisummaa Oromoo waliin wal bukkee dhaabatee furmaata isiniif gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf waajjira mootummaa yookaan immoo caasaa mootummaa lubbuun keessa jirutti qaxxanii yeroo misooma keessanii guddanii horii keessan guddanii daandii deemtanii akka waliin himanne naannoo keessanitti bulchiinsa mataa keessanii hundeeffattanii biyya bulchuuf deemaa jirtu waan ta'eef shaakala bulchiinsaa akka godhattan shaakalli bulchiinsaa mana keessaa hanga gandaatti gandaa hanga biyyaatti deema waan ta'eef kana qabattanii ergaa kana akka irratti hojjettan haamsa isinii dabarsinaa jechuudha. Gara biraan amma deemaa naannoo Oromiyaa keessatti seeraalummaan waan babal'achaa jiru. Oromoon kontoraataan fuudhaa? Kontoraataan heeruma? Waan Amaaraa irraa dhufe Amaaraatti, waan Tigraay irraa dhufe Tigraayitti, waan Sudaan irraa dhufe Sudaanitti galcha. Sirrii moo sirrii miti? namni akka wal fuudhu yookaan akka walitti heerume baay'atu quraannis macaafis sirni waaqeffannaa Oromoo sirni gadaas inni yaamoo ni yaamu. Garuu kontiraata fuudhuun cubbuu miti. Yoo bareed akeekkadhu fuudhi akeekkadhu heerumi isee fuute hin gadhiisin isa fuudhu itti heerumtee hin gadhiisin waan akkasiitu baay'achaa jira. Kana ni balaaleffanna wanta ta'eef baadiyyaaf magaala Oromiyaa keessatti waan sirna gita bittoo alagaatiin achi dhufee saba Oromoo keessatti babal'ate qeerroof qarreen Oromoo uummanni Oromoo fuuldura dhaabadhaa balaaleffadhaa isiniin. Inni xumuraa bilbila qabatanii diinummaa kan hojjetan waa'ee waboo si gaafatanii dhaqanii diinaaf kan si kennan namoota akkasii baay'ata magaalaaf baadiyyaa keessa. Warra kana warra silaa milishaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa yookaan qaama nageenyaa jennee dhaamsa dhaamnetti daballee ergaa isinitti himna.
shamarran kan hojjettu dhiisi yeroon isaa dhumeera. Qeerroon kan hojjettu dhiisi. Jira moo hin jiru kun? Jira. Nusi teelee hoogganuu danda'a irra. Bilbila tokkoon keessanii immoo yakka hojjettan akkaataan itti baasu danda'eera jechuudha walaanni bilisummaa Oromoo. Akkasuma jira. Qixa Oromiyaa arfan keessaa qixa kam akkati jiraattu Siidunii immoo Ameerikaa akkati jiraattu baasuu danda'eera waraanni bilisummaa Oromoo. Bilbilaan dhoksanii warra yakka saba irratti hojjetan duguuggaa sanyii caasaan mootummaa uummata Oromoo irratti akka raawwatuuf warra bilbilaan bifa amantaa fakkeessanii bifa daldalaa fakkeessanii gabaa deemanii toora mana amantaa irra deemanii daandii irra deemanii magaalaa baadiyyaa deemanii bilbilaa warra eeruu kennan nun ni beenna isinin ni beektu dhorkadhaa gorfadhaa isiniin jenna. Hin ta'u? Xumuranne injifannoon. Waan yaadachiisanii nama gibira fuudhus nama gibira kaffalus ni balaalessan. Uummata Oromoo irraa utuu bosona kana keessa jiru gibira fuutee borardii keessa galleetta ta'ee wal ilaalla. Ndaakoo ittiin bitadhu nyaadhu kophee mucaa jedhu. Qaama kee ittiin akkamatti. Maasii kee bal'ifadhu. Mootummaa rasaasaan si ajjeesaa jiruuf baasii hin kennin. Hin ta'u? Oromoon gadda ta'an jiru? Eenyutu ajjeefnaan? Mootummaa ajjeese. Sakaleessa harma muree harka mureetu har'a immoo tekinooloojiitti jijjiiree rasaasaan balbala duratti ulfa ajjeese. Ijoollee gaa'elee dhaabbachaa jirtu ajjeese. Ijoollee barnoota deemaa jirtu ajjeese. Barataa reefu yuunivarsiitii bahu ajjeese. Nama reefu gaa'elee dhaabbate ajjeese. Jaarsa waggaa 80 ajjeese. Akkuma sila jedhe ulamaa yookaan sheekii luba yookaan immoo qeesii yookaan paasterii yookaan tajaajilaa faarfataa ajjeese jechuudha. Kanaaf laattaare. Sirriimoo sirriime. Abbaa dirqamaan sirraa fuudhe immoo wal beeknan wakkatti wal arginu. Waa jechaa jiru si'an Oromoo gaafa kaan ni ajjeesu qawweedhaan. Gaafa kaan immoo dacheensee bal'oo waan taateef qotiyyoo kadhatu boqqolloo kadhatu boobee kadhatu. Boqqolloo si kadhachaa hin jirani? Waggaa darbe gaafa Seri Shimallis Abdiisaa waggaa dhufu Wallagga dhiyaa qamadii gargaarsaa nyaachuun isaanii na fayyadde. Rabbi si nyaachiseera? Sumatu itti gurgure har'a. Har'a immoo konkolaataa wal ga'an jiru boqqolloo kee boobee kee galabii kee biyya beela'eef laannettee mootummaan tooftaa adda addaatiin naggaadota bobbaaftee gochaa jirti. Nuyi noo ibsa waan ta'eef kutuu wallaalle gurguradhaa hin carraa gaariidha gurguradhaa. Garuu kubbaayyaa tokko namni tokko itti laatta ta'ennaan qeerroo eegi. Raayyaa ittisa biyyaa yookaan maaloo itteessa seen boqqolloo boobee yookaan galabii si kadhattu kubbaayyaan tokko ni baata jennaan abbaa kennes abbaa fuudhes ordofi nuyi lafatti wal arginu deemna waan ta'eef. Kanaaf hin kaffalinaa yookaan hin kenninaa dirqamaan abbaa seen hirkaa fuudhe immoo baddeessaama kana jala irrani fagoon jiru. Wal ilaallaa jechuudha. Injifannoon uummata Oromoof. Nagaan galaa.